akkuma jirtantti nagaan keenya sinadha qabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube channel keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijooltan Oduu biyya keessaan koreen giddu gala kaafaa rakkoolee biyya keessatti waraana dinagdee fi karaa filannoo bara 2026 irratti mari'achuuf walgahii jalqabe. Finfinnee adoolessa 12 bara 2025 koreen giddu gala koongiresii federaalaa Oromoo kaafaa walgahii idilee afraffaa har'a eegaluunsaa Wajjirri quunnamtii kaafaa gabaase walgahiin kun guyyoota lamaaf kan turu yoo ta'u rakkoolee siyaasaa dinagdee nageenyaa fi filannoo bara 2026 irratti xiyyeeffata. Kaafaa'oon filannoo bilisaa qaqqabeessaa fi amansiisaa gaggeessuun ce'umsa dimookiraasii dhugaa mirkaneessuuf mootummaan akka dursa murteessaatti tarkaanfiiwwan ifaa fi qabatama ta'an fudhachuun dirreen siyaasaa akka bal'atu gochuuf gaafilee isaa ifaatti ni ka'a jedhamee eegama. Paartichi jijjiiramni bu'uura akkana yoo hin jiraatin ce'umsi dimookiraasii dhugaa gonkumaa hin danda'amu jedhee amana. Walgahichi ibsa ejjannoo kan murtiiwwan paartichaa kallattiiwwan fuulduraa fi gaafilee mootummaa uummata Itoophiyaa fi hawaasa addunyaatiif dhiyaatan of keessatti qabatee raggaasisuun ni xumurama jedhamees eegama. Maddi odeeffannoo waajjira quunnamtii uummataa kaafaa'ooti. Haaluma wal fakkaatuun caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa gaggeessuu eegaleera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa saglaffaa waggaa afraffaa bara hojii ja'affaa magaalaa Adaamaa galma caffeetti har'a gaggeessuunsaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Yaa'ichi har'a irraa eegalee guyyaa lamaaf adoolessa 12-13tti kan geggeeffamu yoo ta'u ajandaawwan garaagaraa dhiyaatan irratti mari'achuunis kan raggaasu ta'uu eeramee jira. Gama biroon gabaasi raawwii hojiiwwan mana murtii waliigala Oromiyaa fi gabaasa raawwii hojiiwwan bara 2017 mana hojii oodiitara muummicha dhiyaachuun ni raggaasifamu jedhameera. Dabalataanis wixineen labsii bajata dabalata hojiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2017tiif qophaa'eef wixinee labsii bajata bara 2018 irratti mari'atamu kan ragga'u yoo ta'u muudamni garaagaraa dhiyaachuunis yaa'ichaan ni raggaasifama jedhamee eegama. Gabaasni kan Addis Istaandaardiiti. Odeeffannoo biyya alaatiin gabaasa har'a Oxfam adoolessa bara 2025 baaseen biiliyoonaroonni Afrikaa afur qofti qabeenya doolaara biiliyoona 57.4 qabu. Kun ammoo walakkaa caalaa qabeenya uummata Afrikaa miliyoona 750 caala jedha. Oxfam akka jedhetti qabeenyi guddaan harka nama muraasa keessatti argamu kun sirna dinagdee walqixa hin taane irraa madde kan sooressootaaf faayidaa qabu garuu tajaajila uummata bal'aaf hin mijannedha. Gabaasa kanaan Oxfam sirni gibiraa akka haaromsifamuu fi tajaajilawwan bu'uuraa akka barnoota, fayyaa fi bishaan qulqulluu dhiyeessuuf waamicha dhiyeessee jira. Dureeyyiin afran kun bara 2024 keessa Afrikaa keessatti namoota qabeenyaan sadarkaa tokkoffaa hanga shanaffaa jiranidhaas jechuun gabaasee jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isaaniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinuutti nagaan nuuf tura.